Hooggantoonni barattootaa kolleejii Montgomery kan Rockville Maryland keessatti argamu dhiyeenya kana wiirtuu filannoo fakkeessanii hojjechuudhaan waraqaa akka filannoo fakkaatu qopheessanii aangaa'onni filannoo barnoota filannoo akka kennan affeeraniiru. Filannoo pirezidaantii Yunaayitid Isteetis sadaasa keessa geggeeffamu irratti barattoonni sagalee kennuuf akka qophaa'an gochuuf carraaqqii taasifamudha. Brittany Green qindeessituu wiirtuu filannoo fakkeessaaf qophaa'eeti. Today's event was all about voter education. Qophiin har'aa hunduu barnoota filattootaaf namoonni filannoo akka argan filannoo irratti maal akka isaan mudachuuf jiran akka ilaalan gochuu ture jette. Hirmaattonni kan akka Addaan kana waan dinqisiifatan fakkaata. I just want to see how it feels like voting for the first time. Yeroo jalqabaaf ennaa sagalee kennan maal akka namatti dhaga'amu arguun barbaade. Filannoo pirezidaantummaaf sagalee kennuun anaaf kun ka jalqabaati. Kanaaf deemsa isaa arguun barbaade. Dargaggoonni filattootaa kun dhimmoota adda addaatiif dhimmamu. Financial issues with the debt of the country. I don't really understand much of it. Dhimmoota faayinaansii liqaa biyyattii waliin jiru fa'a. Dhuguma waan baay'een isaa naaf hin galle. Garuu yoon ilaale lakkoofsa guddaa natti fakkaata. Maaliif akkas akka ol ka'e anaaf hin galle. Jijjiiramni qilleensaa barbaachisaadha jedheen yaada mirgi wal hormaataas akkasuma jette. Namoota baay'eef ga'een Ameerikaan addunyaa irratti qabdu keessumaa dargaggoota filattootaaf dhimma baay'ee barbaachisaa ta'e natti fakkaata. Dorgommii pirezidaantummaa Yunaayitid Isteetis Riippaabilikaanticha Doonaald Tiraampiif Deemokiraatii ka ta'an Kaamlaa Heeris gidduutti taasifamu irratti barattoonni gaafataman irra caalaan isaanii eenyuuf akka sagalee kennan hin ibsine. Garuu kutaan Yunaayitid Isteetis Meerilaand qabiyyee Deemokiraatotaa cimtuu waan taateef Heeristu injifata jedhamee eegama. Kanaaf itti gaafatamtuun dargaggoota Riippaabilikaanotaa Joorjiyaa Jaakliin Haarn dhimmoonni hiriyoota ishee Riippaabilikaanotaaf barbaachisan maal akka ta'an gaafatamte hedduudhaaf waa'ee dinagdeetii jette. Mana jireenyaa, qaala'insa jireenyaa, gatii gurgurtaaf, gatii gaazii yeroo hunda dabalaa jiru ennaa ilaalamu yeroo ammaa kana jiraachuuf maatii qabaachuun hin danda'amu jette. Akkasumas duulli filannoo dargaggoota filattootaa dhaqqabuuf akkamitti deemuu qaba. Filattoota dargaggoota tokko bilbilaan bira ga'uu hin dandeessu. Sababiin isaas isaan bilbila isaaniirraa bilbila hin barbaachifne ofirraa dhorkuu ka danda'u qabu yookaan lakkoofsa hin beekneen kaasan. Nuti dhaloota miidiyaa hawaasaati. Wanti nuti ilaallu hundi miidiyaa hawaasaa irratti argama. Oduu miidiyaa hawaasaa irraa arganna jette. Garee Diimokiraatotaa irraa kan ta'eef miidiyaa hawaasaa irratti beekamaa akka ta'e Haarisiisin kanatti walii gala. And I'd say primarily maybe the main news app for young people is probably TikTok. An akka yaadutti adda durummaan appiin oduun guddaan dargaggootaaf ta'u TikTokii ta'uun oolu. Waltajjiin koonni guddaan sana odeeffannoon isaa salphaatti waan namaa galuuf natti fakkaata. Oduun TikTok irratti argitan kun baay'een isaanii sakandii 30-60. Gama biraatiin Herandan Virgiiniyaa keessatti deeggartuun Kaamlaa Heeris Kamiilaa Alfoonsoo Meezaa manarra deemtee namoonni kaadhimamaa ishee akka filataniif jajjabeessuuf yaalaa jirti. Yeroo hunda balbalan bananii isheen garuu itti fufti. Sirriitti deeggartuu Haarisii jette. Dorgommii pirezidaantummaa irratti Heeris pirezidaantii Joo Baayidaniin bakka bu'uun dargaggoota Deemokiraatotaaf jajjabeessaa akka ture dubbatti. Erga itti aantuu pirezidaantii kaadhimamtuu ta'anii as jijjiirama guddaa haamleef xiiqeffachuun mul'achuusaa argeeraa jette. Alfoonsoo Meezaa filattoota miliyoona 40 ol ta'an filannoo pirezidaantummaa irratti adda addummaa guddaa fiduu danda'u jedheen yaada jette.